haaromsaan dhufee jedhan yoo deessan kun tokko iyyuu nuuf achiinis hin bahu. Diimokiraasiin dhufe kun tokkoof tokko qabsoo keenyaan qabsoo qeerroo kanaatiin dhufe malee sherpee nuun finne warri OPDO'n addana keessa jirtan. Isin hin galateeffanne. Kanaaf woboo ajjeesuun wanti inni barbaachiseefi yoo addi bilisummaa Oromoo iddoo qabate akka OPDO'n badu hin beekne hin bada boris gaaffiin qabu. Hunuma bada boris hojiin isaa usa balleessaa jiran ni gidduu kana ganaa hamma gandaatti iyyuu dhufan ni kaleessa dheengaddaa korraapshinii. Waraanni adda bilisummaa Oromoo garuu akkuma sila hubatamaa ture hundee mukaa nyaataa ture har'as hundee mukaa nyaataa ture. Meeshaa harka jiru immoo dheengadda bolamaa maal jedhan caccabaa qawwee nu kaa fudhateedhan. Durumayyuu isaan caccabaa qawweetiin nu doorsisu erga isaan harkaa fudhate. Caccabaa qawweetiin nu doorsisu nurkaa fuudhe erga jedhani caccabaa qawweetiin nu doorsaa jiru isaan duriyyuu. Isa kana uummata Oromoo fuulatti dhiifama gaafachuu qabu bulamaan. Maaliif beektaa? Dhaaba Oromoo tokko hamma kana uummata biratti uummati biraan isin dhagaa waan ta'eef seenaa isaa keessatti caccabaadhaan lola jedhanii qaanessuudhaaf obbo Lammaan dhiifama gaafachuu qabu kana naa qaba. Haa ta'u kun gaariidha. Amma kaleessa oo meeshaadhuma isa caccabaa sanaan nutumaa turanii maanuma uu dadhabanii. Har'a onneetu alaa dhufe har'a wayitu alaa fe'amee dhufe qeerroon Oromoo isuma kana har'as boris. Waasin itti himna kan isin dhattanii itti himtan kan uummatitti minaan jedhe. Duunu jiraannus addi bilisummaa Oromoo meeshaa hiikkata jettanii dhattanii nu araarsitu yoo ta'e nu warra daggala jirraan asa jaarsaa wajjin. Kanarratti araaramas hin qabnu keessa deebis hin qabnu wanti rakkattaniifis hin jiru hin duuna hamma maaliitti hamma xumura lafti kun duwwaa taftutti hin waraanna nuyi karaa irraatti hin gorre qabsoo uummata Oromootti garee warra summii baricha dhugan sanaati nuyi garee warra mucaa ajjeesanii haadha irra teessan sanaati nuyi garee ulfii garaatti duutee taate sanaati nuyi garee warra dheengadda duddi duubatti hidhamee xiyyiitiin gurratti namme sanaati nuyi isin hin taphattu nu garuu taphataan jiru har'as isuma sanarra jirra waan ta'eef araara OPDO wajjin dhiisa tokkoof tokko qawwee isaa hidhatee haa ta'u akka barbaaddetti jettu yoo ta'e asoosaas hin naqinaa hin ta'anni kun maaltu asoosaattis hin jiru maaltu wallagga keessas hin naannessu waa'ee qawwee hiikkachuu waraana adda bilisummaa Oromoo miti kan murteessu nuti murteessu utuu jaalle marroo nan hiikkadha jedhee iyyuu amma gudiisa goona utuu jaarsi gubbaadhaan nan hiikkadha jedhee iyyuu har'a gudiisa goona kana jechuun maal jechuudha arseerummaa hin mormina nuyi biyya keenya yookiin ganda keenya keessatti biyyi bilisummaa diimokiraasii dhugaa argatte yoo jiraate nu bira sabaaf sablammiin sirriitti kan inni waaqeffatu nu bira sabaaf sablammiin inni iddoon itti nagadatu iddoo addi bilisummaa Oromoo jiruudha. Dangaan kan hin cabinu ummati walqixummaa kan inni jiraatu dhattanii ilaaluu dandeessu nu bira maal barbaaduudhaaf deebinee sin gabbarra maaltu dhufa maal nuufitti kanaaf yoo dhuguma mootummaa ta'eera ta'e haati manaa nurraa fudhatamaa jirti manni keenya cabee raawwatee naaf ammanaa bu'aa jira suuqiin cabaa jira mootummaan kun dhuguma mootummaa ta'eera yoo ta'e amma atattamaan koree tokko dhaabee kana nu qulqulleessuu qaba namoota har'a du'an kanaaf namoota har'a garafaman jiraniif humni ga'u tokko humni giddu galeessi tokko isi warra miidiyaa kun egaa gidduu si ana badaa waan adaraa isinitti hin kennan Jawaar dhiiftaniitu waan ta'eef hin araaramtan waan ta'eef badaa maal isin mitiin kaameraatu nu waraabu warra Oromoo deeggartu kana kaameraa mootu nu waraabu
sagaleen keenyas badaa miti waan ta'eef. Kanaafi nu dhageessisaa daraa keessan. Koreen tokko haasaan dheeressa fakkaata. Dhimma qabeenyaa irratti, dhimma ati mana nama fudhatamaa jirtu, dhimma deessuun guyyaa sadii daggala corroqa keessa laga keessa ciisaa jirtu irratti, dhimma ari'atamaa jirtu irratti atattamaan naqee gidduu galee dhukaasa kana dhaabsisuu qabu. Hin dhaabsisinis rakkoo isaan qabnu nu hin albaafnam. Cannaqama isaan qabnu. Cannaqama isaan qabnu warri OPD oddana keessa irratti cannaqama isaan qabnu uleedhaaf dhagaadhaan isinii galchin. Garuu maal barbaanna? Diimokiraasiin amma addana ga'e kun fuulduratti akka inni deemuuf araarri murteessaadha. Akka nama haaruutti miti. Garee warra gaddaniiti jedheen akka itti dubbadhe waan ta'eef haal duree tokko malee dhaxxanii isa amma jedhamu kana gootanii amma atattamaan koreen gaazexeessootaa dhufee rakkina sana akka inni nu waraabu gootanii mootummaan immoo waraana atattamaan nurraa kaasuu qabu nu akka itti manatti galuu dhabneerraa ala bullaa qaaqee fudhatanii olaaltan waajjirri mootummaa cufamee magaazina xiitii ta'e rabbotaan maneen beeka. Hawaasa akka jirutti durbi karaan dabartu banneerra nuyi. Maal dhukkuba adda addaatiin immoo garafamuudhaa fi nuyi maaliifi dhukkubaan hin dhumnu nuyi xiitii tokkos ne duuna waan ta'eefi yoo araarri keessan kunumaa hundeen qabatu ta'e daggalatti nammina dhaamsi hawaasaa na bira jiru kanuma ulfaadhaa.